waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti Taanzaaniyaa keessatti adeemsifamaa jiru waliigalteen yoo goolabame Oromiyaan ganna 5 dabran kana tasgabbii dhabde boqonnaa argatti. Lola waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti ganna 4 dabran adeemsifameen lammiileen nagaa hedduun ajjeefamanii jiru. Kumaantamatti kanneen shallagaman jiruuf jireenyi isaanii jeeqamee jira. Kanneen biraa kuma dhibbaan lakkaayaman ammoo qe'ee isaanii keessatti qotachuu fi hojjetanii jiraachuu dadhabanii jiru. Haleellaa lubbuu lammiilee nagaa galaafatu kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaaf kan federaalaa gam tokko godhuun waraana bilisummaa Oromoo himatu. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo akeekni qabsoo godhuuf lammiilee nagaa irratti xiyyeeffatuu fi miti jechuun irra deddeebiin dhaamsa isaa gabaasaa turree jirra. Jidduu tanatti miidhaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu bara baraan jabaachaa dhufe. Lakkoofsi miidhamtootas dabalaa deeme. Waraanni bilisummaa Oromoof mootummaan Itoophiyaa wal dhibdee siyaasaa qaban marii araaraan hiikuuf ji'a eblaa dabree keessa yeroo duraaf qaaman walitti dhufuun isaanii ni yaadatama. Mariin Taanzaaniyaatti eegale sun lammiilee Oromiyaa nagaa dhabanii fi hawaasa nageenyaaf dheebotetti abdii horee ture. Garuu mariin jalqabe sun waliigaltee malee xumurame. Mariin itti aanu akkuma yaadametti torbaan dabree eegale achuma Taanzaaniyaa magaalaa guddittii biyyattii Daar es Salaam keessatti itti fufee jira. Mariin waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa iccitiin isaa eegame kun guyyoota 11ffaa isaaf itti fufee jira. Mariin rakkoo ganna 4 oliif Oromiyaa mudate hiikuuf torbaanotaa miti ji'oota yoo adeemsifame hamtuu miti. Fallaa kana garuu osoo mariin adeemsifamaa jiruuti lolli waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti Oromiyaa keessatti cimee itti fufee kan jiru. Guyyoota 3 dabran kana keessa Shawaa Lixaa, Dirree Incinnii fi Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Gannat keessatti lolli cimaan waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti gaggeeffamuu isaati kan himame. Qaamoleen lameen arrabaan mari'achaa jirra jechaa qubaan qawwee walitti dhukaasaa jiru. Yeroo sagantaa kana isiniif dhiheessaa jirrutti lixaaf kibba Oromiyaa keessatti lammiileen nagaa kuma hedduu ta'an beela fi dhukkubaan miidhamaa jiru. Sababa nageenyi dhabamuutiin wal qabatee lixa Oromiyaa keessatti lammiileen kuma hedduu ta'an dhukkubsatanii sirarra osoo hin taane lafa ciisaa jiru. Lolli amma Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru isa sirnoota duriin adda. Sababni isaa gamaaf gamanaa kan walitti dhukaasee wal ajjeesaa jiru obboloota lameeni afaan tokko dubbatu biyya takkas himatu maatii walii beeku haaluu walii bahuuf ammoo akka durii fagoon deeman kan ajjeefamuu fi buqqa'u immoo sababa miidhamuuf hin beeku. Isin obboleeyyanii lakkisaa lubbuu waliin balleessinaa jechuun dhaamsi dabraafii ture garuu gatiin arganne. Maaliif jenne yoo gaafanne inni kun bilisummaan fida jea kaanis eedduu biyyaati sirnantiisaa jea. Falmii kana jidduutti wirtuuleen fayyaa baay'een mancaanii jiru. Tajaajilli hawaasummaa addaan citee jira. Qunnamtiin hin jiru. Dukkanni cimee jira. Waajjiraaleen dhaabbilee fayyaa sodaa lubbuu isaaniif jecha lixa Oromiyaatti hojjettoota isaanii qaaman bobbaasuu erga dhaabanii fi qoricha erguu erga dhaabanii bubbulee jira. Namni dhukkubsate qoricha yoon arganne kan beela'e midhaan yoon arganne waan itti aanee dhufu tilmaamuun nama rakkisu. Sadaasa 18 bara 2023 ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa mariirra osoo jiru marii toora zuum irratti deeggartoota isaanii waliin hirmaate. Yeroo boqonnaa isatti mariin Daar es Salaamitti fufee jiraachuu mirkaneesse. Garuu sadarkaan marii kun irra jiru ibsurraa if qusatee jira Marroon ta'us waan tokko akeeke. Innis qormaata guddaatu fuuldura keenya jira jee. Waraanni bilisummaa Oromoo galmee gaaffilee siyaasaa ABO'n irratti bu'uureffamee fi ilmaan Oromoo kumaantamni irratti wareegaman harkaa qaba. Mirga kana dabarsee kennuun hafee taakkuu takkarraa fagaatuun akka waan qabsoo ganetti amana. Marii dheengadda karaa zuumiin godhe irrattis oduu dhiisnee hojiin wal haa dorgomnuu jee Marroon waliigaluu yoo dadhabnes waliigaluu dadhabuu keenya irratti waliigaluu dandeenya jee. Waan hojjetameen nu madaalaa malee oduu irratti miti jee. Dhaamsa isaatiin dhaamsi isaa kun warra keessoof qaamota alaatis kan ilaallatu fakkaata. Waan deemaa jiru ifa godhuun barbaadu naamusa isaatis miti jee. Uummanni Oromoo arrabaan osoo hin taane hojiin wal haa dorgomnuu jee. Kun dhugaa jiru. Dhalli namaa hojiin malee oduun gaafa wal dorgommitti seenu hojiin ni dhaabbatti. Marroon sirna ijaarrachuu feena jee garuu sirna akkamii ijaarrachuu feena jechuun gaafate. Waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsa eessaa argata jechuun namoonni hedduun ni gaafatu. Gaaffii tanaaf deebiin hin jiru garuu dhugaan jiru tokko qofa. Waraanni bilisummaa Oromoo ganna hedduuf qabsoo ifirratti hirkannoo geggeessaa akka ture addi bilisummaa Oromoo irra deddeebiin himaa ture. Ta'us hawaasni Oromoo biyya keessaaf alatti argamu karaa diinagdeetiin waraana bilisummaa Oromoo tinnisaa akka ture ragaalee baay'eetu jira. Bu'uurri qabsoo bilisummaa Oromoo mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo dhugoomsuu irratti kan ijaarame. Akeeka qabsoo kana jallisanii Itoophiyaatti firoomsuun baay'ee ulfaata. Qabsaa'ota Oromoo bilisummaa uummata Oromoo dhugoomsuuf mudhii hidhatan kaayyoo ganamaa dhiisanii biyya Oromoon bulchaa jirtu Itoophiyaatti dabalame jechuun wabii baay'ee tarrisuu gaafata. Kanaaf abdiin ammatti mul'atu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii siyaasaa qabatee kan ka'e
afaan qawwee qofaan milkeessuuf akkan tahin irra deddeebiin himaa ture. Dhimmoota siyaasaa falmisiisoo tahan bakka qaamni walabaa tahee sadaffaan argamutti mari'adhee hiikuuf qophiidha jechuun irra deddeebiin ibsa. Bakka bu'oonni Keeniyaa fi Noorweey akkasuma ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamarii fi jilli Igaad marii balballi isaa cufaa kanarratti argamuun hordofaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo irraahis ajajaa waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa fi itti aanaasaa Gammachuu Abbooyyee dabalatee miseensonni isaanii 7 hirmaatanii jiru. Mootummaarraahis namoonni 7 galma san keessatti argamu. Mootummaarraa Ambaasaaddarri Ridwaan Huseenii fi ministeera haqaa Dr. Timooteewos dabalatee jilli mootummaa ammas achuma Taanzaaniyaa jiru. Mariin kun waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaafis carraa guddaadha. Bakka qaamni sadaffaa yeroo isaa qisaasee argamuun hordofaa jirutti madda rakkoo isaa ibsatee fala dhumaa fi murtii maayirra gahuu feesisa. Waraanni bilisummaa Oromoo mindaa malee bilisummaa uummata Oromoof falmaa jiru gaaffilee siyaasaa dhiheessuuf deebii garii argatee garii yeroof yoo bulfatee fi mootummaanis gaaffilee dhihaatan garii onni irraa simatee haal duree dhiheessee garii yoo turfate waliigalteerra gahuun ni danda'ama. Tahuu didee qaamoleen lameen ejjennoo mataa isaaniitti yoo cichan lolli Oromiyaa keessatti itti fufu lammiilee nagaa dabalataan lubbuu galaafatuuf jira. Garuu Oromiyaan ammas nagaa lallabaa jirti. Oromoon biyya keessa falarraa onnirraa araarri kun akka bu'u fedha. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad mariin kun waliigalteen akka xumuramuuf eenyullee caalaa gahee fi dirqama addaa qabu. Wareegama marii obsa fixachiisaa kana milkeessuu qabu jechuun rogeeyyonni hawwii isaanii ibsaa jiru. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad wareegama adda duree Oromootiin geggeeffameen gara aangootti akka dhufan ni beekama. Akkaataa itti fufiinsa bulchiinsa isaanirraa qabsoon hidhannoo Oromiyaa keessatti irratti eegale. Bulchiinsi muummicha ministeera Abiyyi Ahmad haadholee fincila aangootti isaan fide keessatti ilmaan isaanii dhaban sagantaa addaa tokko qopheesseefiin jajjabeessine. Wareegamtoonni Oromoo tokkolleen haqan arganne. Keessattuu fincila diddaa gabrummaa bara 2015 as Oromiyaa keessatti geggeeffameen lubbuun dargaggootaaf shamarranii akkasuma barsiistotaa fi qotee bulaa walumaa gala murnoota hawaasa Oromoo kuma hedduutti shalaagaman galaafatamee jira. Wareegamni ulfaatan sun bahee sagantaan addaa tokko kan seenaa kana ibsuu fi wareegamtoota galateeffatu maatii jajjabeessuun qophooyne bulchiinsa biltsiginnaatiin inumaa faallaa kanaa Oromiyaa keessatti finxaaliyyiin daangaa Oromiyaa cehuudhaan lubbuu Oromoo dabalataan ajjeesuu eegalan. Magaalaa Finfinnee keessatti falmiin lafaa Oromoo fi arrabsoon baay'inaan dhagahamaa jira. Aangorra turuun muummicha ministeera Abiyyi Ahmad akkaataa eegameen Oromoof bu'aa buusuu baatus Oromoof maqaa hamaa horee jira. Sababa masaraa jiraniif bulchiinsi paartii isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa raayyaan ittisa biyyaaf humna addaa Oromiyaa dabalatee Oromoon hundi ABO ta'e silaa dhugaa tahee ABO tahuun hamtuu miti. Garuu jibbiinsa dhaamsa kana keessatti mul'atee fi aggaammi gara fuulduraatu yaaddoo uume. Yeroo ammaa kana Oromoon marti walitti qabamee abbaa dabaree je'amaa jira. Duulli kun garee finxaaleyyii sirna hamaa dur deebisuuf abjootaniin kan eegale. Oromoon yoo waliif gale duulli waraanaa fi ilaalchi jibbiinsaa Oromoo hamaan babal'ataa jiru dhabamaa akka deemu shakkiin tokkolleen hin jiru. Erga daawwattoota keenya kanarraaf jenne haganuma. Daar es Salaam irraa oduu nagaa nu haa dhageessisu jecha an Badrii Yusufi qopheessa sagantaa kanaa qophii torbaanitiin hanga walitti deemu.